mata dureen ani har'atti dubbadhu inni waaqayyo jedhee irraawwata waan jedhu maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Inni eenyu jedhee inni waaqayyo jedhee irraawwata galanni gooftaaf haa ta'u. Seenaa baraa macaafa seenaa baraa isa duraa boqonnaa 22 baafanna. Macaafa seenaa baraa isa duraa boqonnaa 22 lakkoofsa 9. Kuno ilma siif nan kenna innis naga qabeessa hin ta'a. Diinota isaa warra naannoo isaa jiran hundumaa isa irraa gab godhee nagaa waan isaaf kennuuf inni nagaatti immoo bara mootummaa isaa keessa nagaaf boqonnaa saba Israa'eliif waan kennuuf maqaan isaa Solomoonin jedhama. Dubbii waaqayyoo yeroo dubbatu maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Kunoo ilma siif nan kenna innis naga qabeessa hin ta'a. Diinota isaa warra naannoo isaa jiran hundumaa isa irraa gab godhee nagaa waan isaaf kennuuf inni nagaatti immoo bara mootummaa isaa keessa nagaaniif boqonnaan saba Israa'eliif waan kennuuf maqaan isaa Solomoon jedhama jedhee dubbata dubbii waaqayyo. Egaa iddoo kanatti waaqayyo yeroo itti Daawitin abdachiise utuu mucaa ilma kun hin kenniniif utuu Solomoon hin dhalatin abdii waaqayyo isaaf galee dubbata dubbiin waaqayyo. Gara fuula duraatti waan raawwatamuuf jiru, gara fuula duraatti waan hojjetamuuf jiru itti dubbata. Daawit maal godhee jennaan waaqayyo itti dubbata. Daawit maal raawwatee jennaan waaqayyo kakuu isarra darbee dhala isaa isa boodaan dhufuu fi waaqayyo kakuu gale. Isa yeroo ilaallu booda mana keessatti dubbifachuu dandeessu. Macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 7 irratti yeroo dubbatu Daawit mana isaa keessa taa'eetu waa'ee mana waaqayyoo quuqamatu hin yaadatu. Ani mana gaattiraatiin ijaarame keessan taa'ee jira. Manni waaqayyoo saanduqi kakuu waaqayyoo garuu ammayyuu dunkaana keessa taa'a. Alatti saanduqa waan keessa taa'ee jira. Ani attamitti amma yoomitti anatti tolee garuu manni waaqayyoo tun hin ijaarin akkamitti nan taa'aa jedheetu yaadeetu nama raajii Naataan jedhamutti dubbataa jiru. Naataan kun yaa mootii waaqayyoo si wajjin jira. Wanta garaa kee keessa jiru kana raawwadhu hojjedhu waaqayyoof jedhee. Galgaluma sana dubbiin waaqayyoo gara raajichaa dhaqee garbicha koo Daawitiin akkas jedhe. Yaada isaa ilaalee waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Yaada kee argeera, jaalala kee argeera, naaftee kana yaaduu kee argeera. Garuu ani baran saba koo Gibxi keessaa baasee jalqabee dunkaanarraa dunkaanatti darbaan dhufe malee mana ijaarame keessa hin jiraanne. Hammas immoo mana kana anaaf ijaaru miti dhala keetii mucaa keessaa ba'uuti mana anaaf ijaara jedheetu waaqayyo yeroo sanatti kakuu isaaf kakate. Kakuun jijjiiramne galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Isa kana dubbata gara waaqayyo kakuu kakateetu jiru iddoo biraatti immoo wanti biraa ta'utu ta'uuti argina. Maal inni ta'e jireenyi wanti ta'e gara biraan mootota isa duraa macaafa mootota isa duraa mee waliin ilaalan boqonnaa 1. Macaafa mootota isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irratti immoo baras Adooniyaan ilmi Hagiit deesse ani mootiin ta'a jedhee ofi dhiyeesse jedhe. Iddoo sila dubbifanne irratti kakuun waaqayyoo maqaa nama mootii ta'u maqaa nama dhufee iddoo abbaa isaatii dhaalu Solomoon jedhee kaa'e. Sitti aanee dhufee teessoo ulfinaa kana kan qabatu anaaf kan hojjetu nama Solomoon jedhamudha. Ilma Solomoon jedhamu isa isiif kennudha jedhetu dubbata. Garuu addanatti kakuu waaqayyoo waan biraati.
Nami mootii of dhiyeesse garuu nama biraa ta'e argina. Maaliif ta'e kun? Inni kakuu baatu maaliif mo'uu dadhabe? Abbaan kakuu maaliif garasicha Waaqayyo jedhee sanaa dhufuu dadhabe? Jireenya amanaa keessatti, jireenya amantootaa keessatti bara kana bara duriitii jalqabee samma yoonaatti maaltu ta'aa jira? Nama baay'eetu kakuu guddaa Waaqayyo biraa qaba. Nama baay'eetu dubbii Waaqayyo isaaniif gale, kanan siin raawwadha, kanan siin hojjedha, dhala kee kanan godha jedheetu dubbatee jiru. Wanti biraan garuu ta'a. Maali? Attamitti Adooniyaan mootii ta'e? Attamittiin of muuda? Attamittiin iddoo mootichaa kana qabachuudhaaf adeema? Kakuu Waaqayyoo immoo attam ta'a? Egaa wanti nama dhibu as keessatti yeroo Adooniyaan mootii ta'e kanatti ofii isaatiin of dhiyeesse, anatti mootii ta'a, mootummaan anaaf ta'a, guddina anaaf ta'a jedhee guddina ofii isaatiin fudhachuu barbaada, ulfina ofii isaatiin fudhachuu barbaada, jabina ofii isaatiin fudhachuu barbaada. Yeroo kana godhatti gurguddoota warra ajajaa Daawit warra ture, ajajaa waraanaa isaa warra ture, isaaniin fa'aa waammateetu iddoo afeerraatti, iddootti walitti qabamanii Adooniyaasin moosisan sanatti namoota waamee ture. Inni achi gammachuurra jira. Warri kakuu baatan addanaa garuu taa'anii macuun. Warri kakuu ammayyuu waan irraanfataman fakkaatanii taa'anii jiru. Yeroo kun hundumti ta'ee jirutti Daawit barri isaa dulloomeera, kana hin beeku ture jedhe. Haati Solomoonis waan kana hin beektu. Akka tasaa utuu isaan kanatti qabamanii jiraniitu Naataan raajichi inni kaleessa kakuu sana fideetti dubbate dhufeetu haadhaa Solomoonitti utuu dubbatu argina. Lakkoofsa 11 irratti immoo maal jedheetu dubbata? Yommus Naataan Beetshabaa haadha Solomooniin Daawit gooftaan keenya utuu hin beekin Adooniyaan ilmi isaa inni Hagiiti deesse mootii akka ta'e ati hin dhageenye jedhe. Waan ishee naasise, waan ishee gaddisiise, kakuu ishee sana eeggataa jirti. Daawitis kakateeraaf ati hin dhageenye. Egaa amma sittan hima gara mootichaatti ol galii jedhe. Maal argisiisa iddoon kun? Naataan kun raajii akka hafuurri qulqulluu yeroo hundumaa waan nuun gochuun nuuf ta'u nu yaadachiise. Dhufee kakuu ishee yaadachiise. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kakuu ishee dhufee yaadachiisee eessa gara namaatti qajeelche gara mootichaatti dhiyaatu jedhe. Fuula mootichaa duratti dhiyaatu jedhe. Namni waan barbaade haa godhu, namni of haa muudu, namni of haa kaa'u. Ati garuu fuula mootichaa duratti argame. Mee waan inni jedhu sarraa dhaga'i jedheetu ishee gorse. Egaa hafuurri qulqulluun obboloota koo callisee dhufame. Naataanii iddoo sanatti si waamamee ture. Adooniyaan iddootti moosifamutti. Akkuma sana iddoo jal'inaatti argamuu hin barbaanne. Iddoo Waaqayyoon jireetti argamuu hin barbaanne. Hin dhufe maaliif kaleessa kakuu sana kan dubbate isa ture waan ta'eef hin dhufeetu mooticha bira dhaqe. Har'a waa tokko ta'a. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Jireenya keenya keessatti galgala kana Waaqayyo waan tokko haa godhu. Waan addaa tokko haa godhu. Waan nuyi bara baay'eedhaaf eegganne Waaqayyo haa godhu. Dhaqe mooticha bira. Isaan walitti haa qabamani. Ati garuu siin gorsa. Ani garuu siin qajeelcha. Dhaqe. Ani immoo si booddeetti nan dhufa. Qofaan kee miti. Anis si wajjinan jira. Obboleessa obboleettii koo kophaa kee miti. Rakkina rakkannu keessatti gaaffii qabnu keessatti nuyi kophaa keenya miti. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni kaleessa isin kophaan isin hin dhiisu. Isa isinii wajjin ta'u amma dhuma biyya lafaatti isa isinii wajjin hin ta'u. Isiniif ani ergaa inni jedhe Waaqayyo keenya amanamaadha. Dhaqi mooticha biraanis si wajjinan jira. Waan ati dubbattu anis dhufee nan cimsa. Dhaqi mooticha bira. Kakuu baattee utuu kakuu qabdu namni biraa irratti moo
nagaan si dubbatamee nagaa keerra maaltu taa'e? Jireenyi si dubbatamee jireenya keerra maaltu taa'e? Eebbi si dubbatamee eebba keerra maaltu taa'e? Galgala kana maali yaa gooftaa? Maali? Meerree kakuun, meerree inni dubbatame, meerree inni jedhame, attamitti Adooniyaas mo'a? Attamitti narratti mo'a? Yeroo baay'ee bal'innitu dubbatamu dhiphinni ta'a. Guddinnitu dubbatamu xinneenyi ta'a. Ulfinnitu dubbatamu salphinni ta'a. Maali? Kakichatti soba moo? Dubbichatti soba moo? Attamitti Adooniyaas mo'a? Attamitti abbaan kakuu gatama? Attamitti abbaan kakuu irraanfatama? Attamitti abbaan kakuu dhiibama? Gara mootichaatti qajeelchi. Mootichi maal godha? Mootichi furmaata qaba. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Hin beeknee dhaga'u. Hin dhageenye jedhe. Har'a obboleessa obboleettii jireenya kee dadhabdeetta. Waaqayyo hunduma keenyatti yeroo baay'ee waan baay'ee yeroo dubbatu. Erga Waaqayyo dubbate booda jireenyi keenya jireenya faallaa fakkaata. Jireenya amantootaa jireenya faallaa fakkaata. Dubbii dubbatame kakuu baatameen faallaa kana deemu fakkaata. Maaliif? Maaliif? Akkuma dubartittiin kun jette maaliif attamitti Adooniyaas mo'a? Kakuun kan gooti maqaan isaa dogoggora kan jenne Solomooniin maqaa godhee adrees godheera. Kan achi taa'ee Adooniyaas haadhaas akkuma qaba. Qajeelina Waaqayyo jedhe irratti jal'innan tanitti mo'a. Gaarii Waaqayyo jedhe irratti hamminnan tanitti mo'a. Jaalala Waaqayyo jedhe irratti shibbinsa akkamitti mo'a? Maali? Maali kun? Maaf deebii qabu? Waaqayyo bira deebi'uu deebiin jira. Akkas maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Nama bira deebiin hin jiru ta'a garuu Waaqayyo bira deebiin jira. Naataan raajii ta'etu jiru. Gara mootichaatti ishee qajeelchu. Waaqayyo galgala kanas nu haa qajeelchu. Akka nuyi abdii kutannee nafneef, akka nuyi teenyee nafneef Waaqayyo gooftaan keenya gara furmaataatti nu haa geessu. Meedhaqi gara mooticha itti dubbadhu. Gaafa inni itti jedheen gaafatti dubbattee gaafatti dhiyaatte akkas jetteetu dhiyaatte mooticha duratti. Yaa gooftaa koo Baatshebaan akkuma ol galteen jedha lakkoofsa 16. Baatshebaan akkuma ol galteen mootichaaf qommaatee fuula isaa duratti hin jilbeenfatte. Ilaala waan ishee naasisu dhageesseetti, waan ishee aarsu, waan ishee yaaddeessu, waan abdii ishee kutachiisu dhageesseetti. Garuu inni jalqabaa ishee mootii duratti goote sun aarii ishee sana dubbatte tun taane, gadda ishee sana dubbatte tun taane, inni isheen goote hin jilbeenfatte. Galata dhiyeessiteef, ulfina dhiyeessiteef maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Galata keessa obboloota koo ulfina Waaqayyoof dhiyeessuu keessa furmaatatu jira. Isa kaleessa gootu, isa kaleessa fuula Waaqayyoo barbaadu, isa kaleessa fuula gooftaa duratti ulfina isaaf dhiyeessitu sana har'as hin ganne. Tarii abdii kutannee fuula Waaqayyoo duraa deemuun akka nurra hin jirre nu barsiisa obboloota koo. Hin ta'u jenne, hin danda'amu jenne abdii kutanne akka nu hin dhiifne nu barsiisa. Fuula Waaqayyoo barbaadachuu, fuula Waaqayyoo duratti caalchifnee gadeechuu, fuula Waaqayyoo duratti gadi gadoof qabu. Maaliif namni fuula Waaqayyoo duratti gadi jedhe? Waaqayyo mool isa qaba. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Dabaltee gadi gadoof qabdu. Rakkinni amma fedhe yoo jiraate, waan naasisu yoo jiraate gadi of qabu ishee sana dhiifne. Akkuma Daani'eel yeroo wanti addaa ta'u, yeroo mallatticha mootichi sun mallatteessu inni beeka. Garuu akkuma isaa durii ol galee Waaqayyo isaaf ulfina kenne. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Har'as nus jireenya keenya keessatti rakkina keenya ilaallee, gaaffii qabnu ilaallee,
kadhannaa keenya dhaabuun nuti hin jiru. Fuula Waaqayyoo duratti argamuu keenya dhaabuun nuti hin jiru. Itti caalchisuu qabna. Itti jabaachuu qabna. Yeroo isheen gadi of qabde sanatti Daawit akkas jedheen maal barbaadda? Maal barbaadda? Obboleessa obboleettii kun ija Daawitiin garasitti dhoksaan kun hojjetameera. Ija Waaqayyoo keenyaa garasitti garuu waan hojjetamu tokko jiru. Jallinni sirratti hojjetamu tokko yoo jiru. Iji Waaqayyoo waan hundumaa arga. Gurri Waaqayyoo dubbii namni dubbatu hundumaa dhaga'a. Kanaaf Waaqayyoo tun hin beekin wanti nurratti ta'u tokko illee hin jiru. Waaqayyoo keenya immoo beekaan. Mooticha Daawit garasitti beekaan jedhee Waaqayyoo arras cal jedhee dhiisu. Akkuma dubartittii sanaan maal barbaadda jedhee warra isa barbaaddatanii Waaqayyo irras maal feetu jedhe. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Yeroo sanatti yaa Gooftaa ati ilmi kee iddoo ani hin jirretti mootii ta'a jettee natti hin dubbanne. Natti hin dubbanne ati kakuu naaf hin galle ati naan abdachiifne ati. Ilmi koo ammayyuu taa'ee jira. Adooniyaas garuu iddoo qabatee jira. Adooniyaas garuu iddoo fudhatee. Maal jettaree yaa mootii koo? Maal jettaree yaa Gooftaa koo waa'ee kana? Sitoo jedhee, sitoo dubbate, sitoo na abdachiise. Ana toosi gaafate miti sitoo abdii kana naa kenne maal jetta? Waaqayyo kakuusiif galee yaadata obboleessa obboleettii kun. Haala kee ilaalee si hin dagatu Waaqayyo. Yaaqoobiin Waaqayyo maal jedhe gaafa isaa geggeessisan karaa irratti? Ani si wajjinan jira. Wanta siin jedhu hundumaas siif raawwadha malee si hin gatu. Waaqa nama gatu miti Waaqni keenya. Inni nuyi waaqessinu isa nama gatu miti. Inni nuyi waaqessinu isa nu irraanfatu miti. Kanaaf akkasittiin jedhe ani gaala harruma kana galgala kana siif nan raawwadha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Lafarra ture jettee boosseetta. Nama biraatiin seeddoo qabate jetteetta. Ani garuu galgala kana siif nan raawwadha. Kakuu koo siif nan raawwadha. Waaqayyo galgala kana kakuu kee siif haa yaadatu. Isa siif kakate, isa sanyii keef kakate Waaqayyo haa yaadatu. Hin humna qabeessi saba keenyaaf haa yaadatu. Isa dubbate ni yaadatu Waaqayyo saba keenyaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Borii godha jedhameti, borii yaadadha jedhameti. Ani har'uma kana siif nan godha. Adooniyaas achiitii labsateera. Kaabinoota isaa waammateera. Eenyuun akka of biraa wajjin hojjechiisu akka isa wajjin hojjetu inni qopheeffateera. Garuu Waaqayyo suuta dheeyaanii biyyoon godhe tokko Waaqayyo dubbiin isaan raawwata. Maqaa Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Dubbiin Waaqayyo karaatti nafu. Yaadi Waaqayyo karaatti nafu. Akeekanni siif qabu karaatti nafu. Adooniyaas moo'eera jetteen sodaatiin. Jireenya koo irratti moo'e. Rakkinatiin irratti moo'e. Yaaddootiin irratti moo'e hin jedhin. Waaqayyo akkuma kaleessa waa'ee Salomoon dubbate inni nama nagaatii. Inni nama boqonnaa ta'a jedhe. Har'a boqonnaa dhabdeetta. Jireenyi kee boqonnaa dhabeera. Bultoon kee boqonnaa dhabeera. Sabni keenya boqonnaa dhabeera. Akkuma jedhe Waaqayyo saba boqonnaa nu godha. Akkuma dubbate Waaqayyo warra boqonnaa nu godha. Inni boqonnaa namaaf kennu Waaqayyo nama boqochiisa bolota. Eenyuyyuu namaaf hin kennu nagaa kana. Isin warri ba'aan keessan isinitti ulfaate gara koo kottaa inni jedhe Waaqayyo nama boqochiisuudhaaf gara isaatti nama waama. Ba'aa namarraa fuudhuudhaaf gara isaatti nama waama. Ani har'uma kana siif nan raawwadha. Bara baay'eetti boossee kan jirtu. Kana irratti rakkinni moo'e, hiyyumni narratti moo'e, gaddi narratti moo'e, boo'ichi narratti moo'e, gammachuun dhabe. Waaqayyo garuu galgala kana waa tokko godha. Jireenya keenya irratti waa godha. Adooniyaasiin jireenya keenya irraa kaasee Waaqayyo yaada isaa nurratti moosisa. Waaqayyo akeeka isaa nurratti moosisa. Waaqayyo kakuu isaa nurratti moosisa.
jalli sama saaratti immoo obboloota ko Waaqayyo gaarii karaa fakkeenyaaf karaatti Yoosef irra deeme gidiraanni keessa darbe rakkinanni keessa darbe qormaatanni keessa darbe nuuf fakkeenya amantootaaf fakkeenya guddaa karaan isaa dheeraa ture rakkinni isaa walxaxaa ture waan keessa hin darbanne waan hin taane fakkaata jal'ina jibbee xuraa'ummaa jibbee hin gatame namootaanis irraanfatame mana hidhaatti achitti galfame adaraan adadhu jedhee kadhatee kan isa yaadatu qabame gaafa guyyaan isaa ga'e garuu Waaqayyo isa yaadate warra na yaadadhu jedhe sana warra daadhii buusan sana yeroo darbe akkuma sinatti dubbadhe utuu gargaaran ta'e akkuma isaa sana warra daadhii buusu ta'a malee warra nyaata dhiyeessu ta'a malee mootii warra Gibxiin ta'u ture Waaqayyo yoo si yaadate ulfina isa caalu si yaadata isa yaadde sanaaf miti eebba isa caalu sanaaf si yaadata tarii haalli nuyi keessa darbinu nu jabeessuudhaaf ta'a nu barsiisuudhaaf ta'a nu cimsuudhaaf ta'a Waaqayyotti caalchisee nu maxxansuudhaaf ta'a obboloota ko abdiin kutatina inni Waaqayyo nurratti dubbate inni Waaqayyo sirratti dubbate hin ta'a yaada Waaqayyo karaatti kan hambisu hin jiru ergaa Phexros keessatti maal jedha gooftichi waan abdachiise raawwachuudhaaf hin seessu akka namaa miti inni raawwata gaaffiin kee jireenyi kee gaaffiidhaan guutamuu danda'a haalli keessa dabartu faallaa ta'uu danda'a garuu karaa yaadne Waaqayyo ulfina isaa mul'isa karaa beekne Waaqayyo dinqii addaan hin godha akkuma dubartittii sanaan jedhe egaa har'a nan hojjedha ni jedhe Waaqayyo galgala kana waa gochuu jalqabe waan addaa gochuu jalqabe nuyi garuu fuula isaa barbaaddannu malee nuyi fuula isaa duratti argamnu malee nuyi isaaf gadi haa jennu malee Waaqayyo waa gochuu jalqabe waan mul'atu waan argamu akka kaleessa abdii duwwaa kan hin taane kakuu duwwaa kan hin taane eebba isaa sana harka keenya keessa galcha nagaa isaa sana harka keenya keessa galcha maqaa Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u galgala kana maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin tokko keessan irratti nan dubbadha saba keenya irratti nan dubbadha nagaa Waaqayyo jedhe eebbi Waaqayyo jedhe bal'inni Waaqayyo jedhe gammachuun Waaqayyo jedhe maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin warra dhaaltan ta'a warra qabattan ta'a warra eebbifamtan ta'a akkuma Waaqayyo jedhe jireenyi Waaqayyo isiniif yaadi jireenya keessan irratti haa ta'u mana keessan irratti haa ta'u sanyii keessan irratti haa ta'u saba keenya irratti haa ta'u Adooniyaas nuun dhaalu dubbiin diinaa nuun dhaalu akeeki diinaa nuun dhaalu obboloota ko Waaqayyo saba keenyaafis kan bugale qaba obboloota ko saba keenyaafis waan dubbate qaba garuu haala sabni keenya har'a keessa darbaa jiru yoo ilaalle dubbii kana wajjin wal fakkaata garuu sabni kakuu qabu hin badu sabni kakuu hin badu namni kakuu hin badu ammam yoo kan turu fakkaate ammam yoo kan jabaatu fakkaate yoo hin danda'ama Waaqayyoof hin danda'ama obboloota ko Waaqayyo guddaadha Phaawulos markaba caccabaa sana galaana sana gidduu dhaabate yeroo Waaqayyotti dubbate hin geessa Roomaa yerootti hin jedhe sanatti waan ga'u hin fakkaanne waan darbu hin fakkaanne garuu akkas jedhe namootatti yeroo dhugaa ba'u ani waa tokko isinitti nan hima jedhe akkuma Waaqayyo koo jedhe akka inni ta'u nan amana maqaan Gooftaa eebbifame akkuma Waaqayyo koo jedhe akkuma inni dubbate akka inni ta'u ani nan amana in amantu obboloota ko isa Waaqayyo jedhe akkas irratti ta'u isa Waaqayyo isiniif dubbate akka inni raawwatamu in amantu tarii ijoollummaa keessanii jalqabee ta'uu danda'a kan dubbatan bara dheeraa lakkoofsisuu danda'a garuu hin ta'a garuu hin raawwatama isa karaatti hafu dubbata miti Waaqayyo dubbiin Waaqayyo humna qabeessa obboloota ko dubbii namaa miti dubbii moototaa miti mootonni pilaanii baafatu pilaanii isaanii karaatti hafa pilaanii Waaqa keenyaa garuu karaatti hin hafu
yaani waaqa keenya garuu karaatti nafu. Haleluuyaa galanni gooftaaf haa ta'u. Kan inni baase, kan inni akeeke, kan inni dubbate in raawwata malee karaatti nafu. Kan akka gooftaa keenyaa jiru obboloota koo, kan akka waaqa keenyaa hin jiru. Egaa mootichi ani kana siif nan raawwadha erga jedhee booda wanta inni godhe lakkoofsa 19 irraa jalqabdan yeroo laaltan Daawit kan inni godhee fi luba naa waamaa jedhe, Abiyaataar sana naa waamaa jedhe, raajichas naa waamaa jedhe, gaangoo koorra garbicha koo Solomoonin teessisaati gara bulchituu Giyoonitti geessaati naa dibaa jedhe, dibaa moosisaa jedhe. Dibatichi sana irratti dhangalaasaa maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Dibatichi sun warra mo'eera jiru sana teekerii godha. Dibatichi sun warra iddoo isaa qabachuu barbaadan duraa kaasa. Dibatichi sun warra nagaa isaa qabachuu barbaadan duraa hari'a. Dibaticha irratti naa dhangalaasaa. Waaqayyo gaafa si kaasu obboleessa obboleettii koo dibata isaa wajjin si kaasa. Dibata isaatiin si erga. Dubbii isaa sirra kaa'ee si erga. Hafuura isaa sirra kaa'ee si erga. Hafuura ittiin diinni dura kee dhaabanne, hafuura ittiin dhukkubisii hin dandeenye, hafuura ittiin du'isii hin dandeenye si erga. Lola addunyaas dhaqaa lolaan jedhu, qawweetti kaasaan jedhu, dibaticha irratti naa dhangalaasaa. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo galgala kana dibata isaa nurratti haa dhangalaasa. Dibata waanjoo cabsu Waaqayyo nurratti haa dhangalaasa. Dibata dhukkuba cabsu nurratti haa dhangalaasa. Dibata du'a diingu Waaqayyo nurratti haa dhangalaasa. Gaangoo koorra naa kaa'a. Kanaan booda Waaqayyo koo gooftaan koo inni utuuni oolota tiksuu laga tikaakitii na baase inni sanyii koo sanyii eebbaa sanyii moototaa nan godha jedhe sanyiin koo sanyii eebbaa ta'a malee sanyii deebitee tiksituu hin taatu. Waaqayyo koo kana godha. Waaqayyo kee kana siif godha obboleessa koo obboleettii koo. Inni kaleessa lafa rakkinaatti si baase arrasa caalutti ol si baasa. Innis arras lafa bal'inaata caalutti si baasa. Kanaaf kan akka Waaqayyoo hin jiru. Adooniyaas moo'e jetteen sodaatiin anarratti dhukkubin moo'e yaaddoon anarratti moo'e gaddeen anarratti moo'e gaaffii baay'ee qaba jettee Waaqayyo irratti duddangatiin Waaqayyotti duddangatiin inni jiraataadha. Inni si wajjin jira. Akkuma Gidewoon jedhe Waaqayyotu nu wajjin jiraate, Waaqayyotu dhuguma nu wajjin jiraate. Kun maaliif nurratti ta'a? Maaliif kun hundi nurratti ta'a? Waaqayyo Waaqa gaaffii keessa nama baasa. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Gaaffii keenya keessaa Waaqayyo galgala kana nu baasa. Ulfina isaa mul'isee gaaffii keessaa nu baasa. Dhiibboo keenya hiika Waaqayyo. Waaqayyo si wajjin jira. Si wajjin jira. Hin baddu Waaqayyo si wajjin jira. Hin duutu Waaqayyo si wajjin jira. Hin kuftu Waaqayyo si wajjin jira. Hin gatamtu Waaqayyo si wajjin jiru. Akka Gidewoon gaaffii qabattee baraa baratti hin dabartu kanaan booda saba Waaqayyo. Gaaffii qabattee baraa baratti hin dabartu baraa baratti hin ceetu. Gaaffii keef Waaqayyo furmaata qaba. Gaaffii keef Waaqayyo deebii qaba. Galgala kana hundumti keenya Waaqayyo duratti amanne Waaqayyo kanaan booda galgala kanaan booda Adooniyaas iddootii ka'a jedheera. Waaqayyo jireenya koo irratti Adooniyaas immoo jedheera Waaqayyo galateeffanna galanni Waaqayyoof haa ta'u. Adooniyaas saba keenya irratti immoo hafuura Adooniyaas saba keenya irratti hafuura Adooniyaas waldaa kiristaanaa irratti hafuura Adooniyaas ijoollee Waaqayyo irratti immoo isa Waaqayyo jedhetti nurratti immoo maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u.